dubbadhu Ati obbo xiqqoo Muusaa yaada qaba. ati obbo Muusaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam سنكون warahmatullahi. أبو موسى. Ati keeysaan baane إيش خيسابا جتيتي والكيس أكبان نجرو hin baanu ganaallee hin baanu. عجيب. أكمي نجا كيسني Nagaa wallahi alhamdulillah. Obbo Muusaa yaamime ما أنا عارف تاني ندبر dubbachuu qaba. إن دبر Dubbachuu qaba. أريجرا Dubbisi hin dubbisu. بيده Dubbisi hin dubbisu. والله رب خير يا قلو جرى ما أنا عارف تبني مالي سنقول يعني Obbo Muusaa dubbadhu abba takka. Salaamu alaikum obbo Muusaa. مقا ساعة دبر بسم الله Ani lallabadhu kamiin deema malee. أبدي فري مايك Firii maayik hiriira baa ijoollee. يورف تنجر دبر Sa'a tana ni rafafaadha bakka dhiisaa ijoollee dhiisaa. Anaatu dhiisaa bakka. وانا ساعتي كان سنو تقوم اللي مفتي جراتي بالله فدي سيدي ماني Oomfii isinii godheetiin jira bakka ijoollee naaf afurri oomfii isinii goonee jira. Waan nuti isinii بقى أن ليس يجتون أبدي ليس يجتون دورنا تندبينا أما بودا تندبينا أما أفكان كأما اسمي ليس جرا akkas. كيساتو وري بريفا ما كوبي غوتن يونم نيجي بريس كوبي غودا أعوذ بالله ما جرى وري كوبي دا بر ورا صداتي ملين أوميتي بر جيتشا توكو تشا كوبي غودا نوفينا أوكي بقى يونم نيوا ويجت يا دو مسام فودا كوبي غودا كوني لي كوبي غودا سنمو سرينة فكاتو فلا إن شاء الله Mee hachee dubbisa hachee. هاتي Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك السلام ورحمة الله وبركاته إيه عليك السلام. إيه سلا كمري عليك السلام سلا Ayii. دوما جبتمو كتاب البراوي عليك السلام ورقر وفيا باشرة تلتي وفيا باشرة تلتي Wannaa عليك السلام سلا ati qeenteedhaa fi أكمل yaanii jamaa beeyta. Waalaikum assalaam jechuun jamaadha. وعليكم السلام جماعة قروا عليك السلام ورسوفيات فيدا من رهدو عليك السلام يو جرى اللي تاتني فما أنقافي ويقبا يو إسان الرالي تاتني نعوذ سنين بالله قروا من قسمي الأحباش ومن الصوفية ومن الفرقة والسوس ومن الفرق nuti نتي مسلم متكا إسان nuti muslima. مسلم وكان بايت يا ولا أكما سين أوفا تاني سنياتو راكم قبل إيه سباي غافي كيا تنكين ورين شوني ما عندنا بس إيه سباي أنت مسلمي توكو yeroo kana keessatti nuti musliimaan nama no yeroo kana keessatti musliima kanatu baay'atee fi garuu keessa ahli sunnati wal jamaa osoo jennee irra bareeda jechuuf jedhee isinillee akkuma isinii فرقة fakkaatu بايعتي جد مالي مسلمة بايعتي جد مسلم توكو جسي جد وصو فرقة بايعتي جد إيه قروة أما مالي مسلمة بايعتي جد يو مسلموتا جت إيه مسلمة بايعتي وجت مسلمة جت يد توكو
musliimoota hoo jette musliimoonni baay'ee addunyaa kanarratti xalhaa muslimaa am muslimaa tarii atillee muslima ta'uu dandeettaa sii galee muslimni addunyaa irratti baay'ee firqatu baay'atee jedhe yookiin muslimaan baay'ateen jedhin gaafadhu ati amma waan niin gaafadhu alhamdulillah nuti musliima ahlusunnatu wal jamaa gaafadhu barbaadde wantan jechuu barbaadu ustaadha Talha Abdulfa haya darasti Talha aishi yeroo firqaan baay'ate keessatti yeroo kana keessatti garuu muslima jechuun baay'ee nama saalchaaf siin jedhe malee muslima jechuun yaamu yeroo kana keessatti waa'ee firqaa dhiisi gaafamotee dura gaafachuu baate gaafadhu jechi kiyyaan wanti nama qaanfachiisu tokko hin jiru jechi na dhageeffadhu nama hedduu ustaaza jedhanii namoonni hedduu barreeffatanii amma garee warra yeroo tokko inumaan gaafatini sirma inumaa gaafiyu siifiyyu nayyamu dubbata daba baradhu in dubbatini khalas dhaab adaba baradhu kot tokkoffaa ayata qur'aanaa ni balleessita taanan abadan sidhiiswan rabbiin maal jedhe nama ani muslima jedhe caalaa jecha gaarii ka dubbateen jiraa jedhe hin jiru jecha muslima am muslima koottaa gara islaamummaa nama jedhee dubbate caalaa namni waan gaarii dubbate hin jiru jedhe jechi am muslima jedhe nama gammachiisa malee nama rifachiisullee nama qaanfachiisullee addunyaa irratti ani muslima nama jedhutu irra gammadaa fakkeenyaaf amma kiristaana dhuftee ati amantiin kan kee maali yoo jetteeniin himuun qaanfata garuu namni islaamaa amantiin kan kee maaliidha yoo ati jetteeniin gammadaa ani muslima an islaama jedha amantiin kiyya islaama ani muslima laal jecha rabbiin illee ragaa ba'eefiif jechi kun akkaan nama gammachiisa jedhee jecha addunyaanu ragaa baatuufiif mee amma isin gaafii isin gaafadha yoo amantiin kan kee maaliidha jedhee namni gaafate ka itti gammadu ka itti gammadaa hin islaama moo kiristaanota amantii fi gammadaa hin islaam wallaahi namoota muslimaatituyyuu ani islaama jedhaa gammadaa hin ummanni islaamaadha muslimni tokko Abdul Fattah islaama muslimni tokko muslima jechuun gillasabi jechuun nama amantii islaamaa hordofu jechuun ajajamaa jechuun rabbiidhaaf ka ajajame ka rabbiif bule jechuun islaama muslima islaama jechuun immoo أمنتار هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك أمنت ربي إنه كنني ديني إسلامي مسلمة في إسلام الدين ما هندينو تقو ما كان رجانا كني غرا ما باين دون توكو كجد رجانا كني أكن توكو كجد رجانا كني سنجد يسرى في الدين توكو كجد جتكي مسلمة جتكم من سنين جتكي أكن غرا ورنا عندنا أكن إيشي هاي أما تسقباي سيما erga amma naamusaan gaafataa jiraatte dura irratti saa naamusa baradhu yeroo gaafii gaafatu tasgabbiillee baradhu yoo namni cadhisiin jedhe cadhis yoo namni gaafadhu siin jedhe gaafadhu tolee ayya amma siif sana dhageeffadhu tokkoffaa muslima jechuun gilleessabi nama dhuunfaa argisiisa nama dhuunfaa yeroo siin jedhu nama amanticha sana nama rabbiidhaaf ajajame ayye nama rabbiidhaaf ajajamee amantii islaamaa hordofe muslima jedhama ka rabbiidhaaf ajajame jennaani ajajamaa jechuudha muslima jechuun ka rabbii tokkochaaf ajajame jechuudha tolee gaafa rabbiin nabi ibraahimiin aslim jedheeniin aslamtu lirabbil aalamiin jedhe rabbii kiyyaaf ajajamee jira jedhe rabbiin maal jedheeniin nabi ibraahimiin ajajami jedheeni ajaje achiin yaa rabbii kiyya muslima ta'eera an ajajamee jira jedhe ergasii hoo hordofaa amantaa islaamaa ta'e jechuudha musliimoota hoo jedhe jam'i baay'ina argisiisa musliimoota hoo jedhe warroota amantii islaamaa hordofanii ka rabbiif ajajaman jechuudha islaama jechuun immoo amantaadha matama amantaati muslima jechuun namoota amantaa san hordofu yoo ta'u islaama jechuun matama amantichaa ka rabbiin nuu kenna inna addiina inda allahi islaam ka rabbiin jedhe
أكاس أي اتفوفهم قافي قبل اتفوف أيه ما شاء الله ورنو مكان سيتين ريتك كيسات كنفكاته لك يرو أن وانت تأتي جت تأتيسوس إلى وانت أسئلة سيما لك كتبتا تكفى قرآن رد ونقول دبت لما فا يرو أن قافي تأتيسي سنجد إفتيتو ما كفونه ورا بين تأتي هذا mana kana keessatti immoo walii dhageeffataa walii cadhisaa haasayan malee cadhisanii wal mormii yookiin immoo akka reediyooti cadhisanii haasa'an itti fuuf gaafii qabu. jechi kiyyaan gaafii biraallee hin qabu rakkoon qaba daballee dhabuun nama beekaa biratti rakkoodha. namoota hedduu ustaaza jedhanii barreeffatanii warroota munaadaraa warroota amma fakkeenya garee shaadaa kana qofaa hin taane namoota hedduu qur'aana ma'anaa isaa akka hin taanetti namaa hiikan warroota kiristaanaati. Amma talaga tarii yoo galgala kanas garee wayii irratti hedduu argeef jedhe har'a qofaa osoo hin taane. Osoo waan kana himtanii warroonni waa'ee kana ooftanii fakkeenyaaf shaadaa nama qabsiisanis namoonni ma'anaa waan tokko nama himuu danda'u. Osoo namni kun bichaa نمو شيخ متى تكتك بنتي سيني غري جرا كقول قول رسول كريم ادو جدو والله كملتي كم قربان تكو يا استاذ ياسين جرا كانوا ما كان را بقى جولي شادا كان غري وترى نجس يوكا جلو ما بريسو تريو والبايلو سنستمي اسم ولنا باستني ما شاء الله انا كسونا موت عن شيخ جرا سرت وانا هدو دام سوانا كان هنتني يو نمو ما نرجع ثاني ودي بسومه القران كان تانت كارن فوان تيف irrattis waa hedduu namni irratti arrabsu jira waan ta'eef nama wallaalaa akka kiyyaatti wal qabsiisanii yaada bareedaadha. Kun yaada fudhatama qabudha. Yaada bakka hundatti faca'ee dubbatamuu qabudha. Kana durallee dubbannee jirra. Ammallee dubbannaayyee. Asiin durallee dubbannee jirra. Ustaaza jedhanii ila sirratti Abdul Fattah nama waa'ee garee shaadaa jedhu kanaaf yookaan nama bakka akkanaatitti nama amansiisu kanneen tasuma waliin seensen us jedhee xiqqoon barreeffatee yookaan muslim jedhee bakka muslimaa ol baa jedhan gaafii guddaa masalaa guddaa itti kaleessanii hin beekuun ma'anaa waan amantaan irra kaayitu hin biraaba. Kun olaalaa jedhan achuma dogongoraan nama irratti waan dha waan ta'eef namoota akkanaati waliin haasa'inaa osoo jettanii waan akkanaa himtanii jechuu barbaadetti dhiifama waliin. Ayyi jazakallahu khairan barakatu yaada akkaan fudhatama qabudha. Ammallee irra deebinee dubbanna. Uumini waan rabbiin jedhee fi wal yaadachiisaa deemna. Tokkoffaa namni iddoo san taa'ee cadhiseetuma dhageeffate hukmiin isaa maali? Rabbiin qur'aanaan garafeera namoota yeroo aayatoonni rabbii itti qoofamu yeroo Allah arrabsan yeroo Nabi Muhammadin arrabsan cadhisee jala taa'ee dhageeffatu isinillee isaanuma irraa jedhe suuraa boqonnaa furaate aayata 150 irratti. Isi ayata 140 yookiin 150 adonno 140 natti fakkaata dhaqa lalladhaan 140 yeroo ayatoonni rabbii itti qoofamu jala teettanii dhageeffatinaa jedhe yoo ka jedhittanii jala teettanii dhageeffattan taate isinillee isaanumarraayi isinii fi jarallee walitti qabnee ibidda jahannamiin seensisnaa jedhe rabbiin. warra kamiin warra cadhisee jala mataa dhageeffatu. Na'uudhu billah. Kanaafuyyuu qixaata jabaa qabaa jechuun munaafiqa taata. Munaafiqa taataa jechuudha. Yoo maal taate yeroo qur'aanni rabbii arrabsamu yeroo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam arrabsamu achi teettee dhageeffatta tanaaniin atillee isaanuma irraayi munaafiqa taata ibidda jahannam seenta tokko. Ammas osumatti jala teettee dhageeffattu xiqqoma shakkii wayii yoo sisseene xiqqoma wayii islaamummaa shakkuu yoo sisseene dhibee godhate jechuun onneen kan kee gaafa onneen kan kee dhibee godhate hoo itti sii dabala rabbiin fazaadahumullahu maradaa. Ustaadha waa nyaata. Anima. Waa nyaadha shuggutii fi hawwi. Argee bar. Salaamu alaikum. Isinsimanne nooru harka fuunee miila fuunee mataa fuunee ol kaanee. Akkaan. Shahaadatu jira. Hayyee hawwi dubbadhume maal qabattee